Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jedha. Hawwata bajjii jaakunnumaa Freedom Media oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan kennu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Faransaaytti argamu gabaasa filannoo waliigalaa torbaffaa Faransaay 24 guddina misooma Finfinnee ilaalchisee baasee balaaleffate. USA fi Iraan galoo galaanaa keessatti walitti dhukaasanii. Vladimir Putin gaaffii Zelenskiin qaamaan wal arginee mari'anna jedheef deebii kennanii. Gariin Hizbollaa qabsoo hidhannoo isaa xumuruuf waadaa akka hin galle ibsame. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu siitimuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buutii amma oduu bal'inaan. Imbaasiin Itoophiyaa Faransaaytti argamu gabaasa filannoo waliigalaa torbaffaa Faransaay 24 guddina misooma Finfinnee ilaalchisee baasee balaaleffate. Imbaasiin Itoophiyaa Faransaaytti argamu gabaasa filannoo waliigalaa torbaffaa Faransaay 24 baaseen guddinni misooma Finfinnee balaa jechuun ibsuun tamsaasa dhugaa irraa kan fagaate jedheera. Imbaasiin Itoophiyaa Faransaaytti argamu gabaasa filannoo waliigalaa torbaffaa Faransaay 24 baaseen guddinni misooma Finfinnee balaa jechuun ibsuun tamsaasa dhugaa irraa kan fagaate jedhe. Imbaasiin Itoophiyaa Faransaaytti argamu ibsa baaseen filannoo waliigalaa torbaffaa wiixata darbe gaggeeffame irratti gabaasa Faransaay 24 baase balaaleffachuun fakkeessaaf guddina Finfinnee balaa jechuun Itoophiyaan beekamtii kan hin qabnee fi bu'uura kan hin qabne ta'uu ibseera. Imbaasii mannaa chaanaalii televezyiinii Faransaay 24 gaaffii deebii keessumaa sabaanaal pilaaner waliin taasise irratti dhiyeessee dogoggorsaa fi loogii jechuun cimsee kuffiseera. Ibsi imbaasichi baaseen gabaasa buufatichaa seenaa dogoggorsaa dhugaa biyyattii yeroo ammaa tattaaffii bal'aa mootummaan godhaa jiru kan hin calaqqisiifne jechuun ibse. Itti dabaluudhaanis bu'aa bahii siyaasaaf dinagdee waggoota darban keessatti galmaa'e tuffachuudhaan bulchiinsa kana waraana siviilitti qooduuf yaaliin godhamu garmalee kan ta'ee fi dhugaa irraa kan fagaate ta'uu ibsanii. Deebii kennanii Itoophiyaan haalli naannoo rakkisaa ta'us dhaabbilee faayinaansii gurguddoo idil addunyaatiin beekamtii argattee guddina dinagdee saffisaa galmeessistee jirti jedhanii. Imbaasichi ibsa qaanfachiisaa piroojektota miidhagsuu fi bu'uuraalee misoomaa ammayyeessuu irratti kenname akka hin fudhanne ibsuun piroojeektiin misoomaa kun jireenya lammiilee miliyoona lakkaa'aman jijjiiraa jiraachuu fi magaalaa guddoo fi kutaalee biyyattii biroo keessatti milkaa'ina dinqisiifamuu olaanaa qabu ta'uu ibsanii. Imbaasichi akkaataa itti hojjetu cimsee qeeqee hirmaannaa fi itti fayyadama teekinooloojii filannoo ilaalchisee qeequun dogoggoraan kan guutame ta'uu ibse. Gabaasa dhaabbanni oduu Faransaay naannoleen filannoo naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa walakkaan sagalee hin kennine jedhu ilaalchisee imbaasichi odeeffannoo kana ragaa istaatistikii ittisee guutummaatti soba ta'uu ibse. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti naannolee filannoo 138 keessaa 8 qofatu sagalee hin kennine kunis lakkoofsa waliigalaa naannichaa keessaa 6 qofa jechuun akeekeera. Miidiyaaleen dhugaa jiru ilaaluu dhabuu isaanis qeequun teekinooloojii fi adeemsi waliigalaa dimokiraatawaa ta'uu ibsanii. Keessumattuu gama haala dimokiraasii babal'isuu fi hirmaannaa miidiyaalee kan fakkeessan ta'uu gabaasicha kan ibse kun lakkoofsa filattootaa jaarmiyaalee waldaalee siiviikii bakka bu'oota paartilee siyaasaa taajjabdoota baay'ina miidiyaalee fi gaazexeessitoota filannoo kana uwwisan akkasumas lakkoofsa waliigalaa kaasuun lakkoofsa kana kuffiseera. Imbaasichitti dabaluudhaan miidiyaaleen gahee qaamolee alaa jechuunis taajjabdoota gamtaa Afrikaa fi IGAD xiqqeessuuf jecha sarbamiinsa gurguddaa hin gabaasnu jechuun isaanii hojii dhaabbilee kanaa salphisuu ta'uu ibseera. Eenyummaa hooggantoota jila dhaabbilee lameenii ifa gochuun dhaabbilee olaanoo fi hooggantoota tuffachuun mul'ata loogii ilaalchaa ta'uu ibse. Dhumarrattis bu'aan filannoo kanaa egeree biyyattii kan murteessu filannoo dimokiraatawaa uummanni Itoophiyaa ofii isaatiin malee ibsaa fi yaada alaatiin akka hin taane ibse. USA fi Iraan galoo galaanaa keessatti walitti dhukaasanii. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu USA fi Iraan bu'uura jabaa hin qabne ammas raafamuu itti fufe. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu USA fi Iraan bu'uura jabaa kan hin qabne ammas raafamuu itti fufe. Humnoonni Ameerikaa galoo galaanaa keessatti buufataalee diroonii fi raadaarii Iraan irratti xiyyeeffataniiru. Iraanis buufata waraanaa USA naannichaa jirutti misaayilota dhukaafteetti. Waraanni Ameerikaa dirooniiwwan Iraan haleellaa raawwatanii achumaan mancaan 4 haleeluu beeksise. Dirooniiwwan kun gara hulaa Hormuz ergaman jedheera. Dirooniiwwan jabala galaanarraa naannicha irratti yaaddoo guddaa uumuu hime. Ajanni giddugaleessaa USA raadarii to'annoo daangaa Iraan kan kibba biyyattii jiru haleellaa dabalataa hanqisuuf jecha rukutneerra jedhe. Iraan haleellaa USA kanaaf deebii yoo kennitu buufataalee waraanaa USA Kuwait keessaa qabdutti misaayilota pilaastikii dhukaafte. Akka ejensiin oduu Iraan Irbiib jedhamu gabaasetti humna galaanaa USA Bahareen jiruttis dhukaafameera. Ajanni giddugaleessaa misaayilota Iraan 7 gara biyyoota galoo galaanaa lamaanitti dhukaafaman keessaa 6 qolatamaniiru tokko ammoo xiyyeeffannoo isaa bira hin geenye jedhe. Walitti dhukaasni USA fi Iraan kun kan eegale waliigalteen dhukaasa dhaabuu biyyoota lamaanii guyyoota dura waliigalame bu'uura jabaa dhabuu isaatiin. Harbaa darbee haleellaa diroonii Iraan buufata xiyyaaraa Kuwait irratti raawwatteen namni tokko du'uun 60 kan ta'an miidhamuu aangawoonni naannichaa himaniiru. Humni waraanaa Islaam Iraan haleellaa buufata xiyyaaraatti raawwateef gaafatama akka hin fudhanne ibseera. Dongora farra misaayilii USA balansuun akka dhaqqabees hime. Ajanni giddugaleessaa USA ammoo himannaan Iraan kun soba jedhee Iraan ta'e jettee itti yaaddee haleellaa fudhatama hin qabne raawwatti jedhe.
IRGC amma dura haleellaa USA taankara boba'aa Iraaniif odola Qeeshem irratti raawwatte haaloo bahuuf buufataalee USA galuu galaana keessa jiran akka xiyyeeffatu ibsee ture. Vladimir Putin gaaffii Zelenskiin qaamaan wal arginee mari'anna jedheef deebii kennanii. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin xalayaa banaa pireezidaantii Yuukireen Zelenskiin qaamaan wal argina haa mari'annu jedhee ergeef deebii kennaniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin xalayaa banaa pireezidaantii Yuukireen Zelenskiin qaamaan wal argina haa mari'annu jedhee ergeef deebii kennanii. Putin wanti anaa fi Zelenskii wal arginuuf hin jiru jedhanii. Kamisa dheengaddaa Zelenskiin Ameerikaa teennee eeguun keenya dogongora waan ta'eef anaa fi ati qaama wal arguun waraana kanatti xumura haa goonu jedhe. Akkasumas Zelenskiin dubbii baachuu fakkaatuun erga Putin tuqee mari'achuuf dhukaasa dhaabuu qabnas jedhee. Putin dubbii Zelenskii kana safuu kan hin beekne jedhee ibsee qaamaan wal argee mari'achuuf gaaffii Zelenskiin dhiyeessee akka hin fudhanne ibsee. Dhukaasa dhaabanii mari'achuu osoo hin taane dhukaasa dhaabuun dura marii nagaa gaggeessuu qabna jedhaniiru. Ammaaf dhimmatti wal arginu tokko natti hin mul'atu kan jedhan Putin fuulaa fuulatti wal arguuf haala mijeessuudhaaf moo qaama wal argine mari'achuuf akka haalli hin mijanne gochuudha. Anaaf isa lammaffaa natti fakkaata jedhanii. Zelenskiin erga deebii Putin kana dhagahee ammas waraana filata jechuudha jedhee. Waraanicha akka xumuramu hin barbaadu deebii isaa kanaan hedduun addunyaa kanarraa eegaa turan gaddaniiru jedhee. Dhukaasa dhaabuu kan barbaadaniif Yuukireen irra deebiin of gurmeessuufi malee fedhii nuyi gaafanne sun hin guutu jedhee. Yuukireen kana hin barbaadduuf humni waraanaa keenya fuulduratti hin deemneef garuu waliigaltee barbaanna ji'a 3 ji'a 6 osoo hin taane yeroo dheeraaf jedhee. Putin mee ogeessonni wal arganii irratti hojjechuun furmaata qabatanii haa dhufanii sana booda wal arguu dandeenya jedhanii. Raashiyaan kan waraana dhaabdu yoo kaayyoon isii hundi galma gahe qofa jedhanii. Tarkaanfii waraanaa guyyaa tokko numa dhaabbata kaayyoo keenya galma geenna ni dhaabbata jedheen yaada. Kaayyoon Raashiyaa Yuukireen lafa isii amma loltoonni Raashiyaa gariin jalaa qabatan akka Dooniskii, Luhansk, Keezarzii fi Zaapoorziyaa keessaa akka bahanidha. Akkasumas miseensa naatoo akka hin taane kan jedhudha. Yuukireen ammoo lafa isii kuttee kennuu hin barbaaddu. Inumaayyuu Raashiyaan yaaddoo caalu nutti taati jedhu. Zelenskiin xalayaa barreesse keessatti Putin lafa guuruu isaa fi haleellaa diroonii cimaa Yuukireen Raashiyaa irratti gaggeessaa jirtu akka qoosaa fakkeessuun kaasaniiru. Putin garuu xalayaa Zelenskii inumaayyuu waan safuu cabse of keessaa qaba jedhanii. Tiraamp gaggeessitoonni lameen wal arguun osoo mari'atanii gaariidha jedhanii. Jimaata kaleessaa Yuukireen dooniiwwan shanfe'umsaa seeraan alaa qabatan qarqara galaana Azov bakka loltoonni Raashiyaa qabatan keessatti haleeluu ibsite. Ajajaan diroonii Yuukireen Roobeert Biroovild dooniiwwan kunneen midhaan Yuukireen hatanii fe'atanii deemaa turan jedhe. Boba'aa fi meeshaalee waraanaa ammoo dabarsaa fi turan jedhe. Ministeerri malaa Azerbaijaan haleellichaan namoonni 5 du'uu ibse. Gareen Hizbollaa qabsoo hidhannoo isaa xumuruuf waadaa akka hin galle ibsame. Barreessaa olaanaan jaarmiyaa Hizbollaa Libaanos Sheek Naayim Qaasim gareen kun qabsoo hidhannoo isaa akka xumuru eenyuuf waadaa akka hin galle beeksisaniiru. Barreessaa olaanaan jaarmiyaa Hizbollaa Libaanos Sheek Naayim Qaasim gareen kun qabsoo hidhannoo isaa akka xumuru eenyuuf waadaa akka hin galle beeksisaniiru. Sheek Naayim Qaasim ibsa kennaniin galmi guddaa marii kanaa humnoota mormitootaa hidhannoo hiikkachuu yoo ta'e tarkaanfiin kun humna Libaanos laaffisuu fi jiraachuu isii balaadhaaf saaxiluu ibsanii. Barreessaa muummichitti dabaluudhaan malli kun labsii waraanaa kan tasgabbii dhabuu Libaanos fiduu fi waldhabdee keessoo lammiilee Libaanos jidduutti kakaasuun faayidaa Israa'el akka ta'e ibsaniiru. Israa'el gama waraanaa galmaa gahuu hin dandeenye marii siyaasaatiin galmaan gahuuf yaalii godhaa akka jirtu kan akeekan Sheek Naayim Qaasim hanga lafti keenya dhuunfatametti qabsoon diddaa keenya itti fufa jedhaniiru. Ibsa isaanii keessattis Iraan tattaaffii Libaanos lafa isii deebifachuuf taasiftu deeggarsa taasisuu isiif galateeffataniiru. Akkasumas hanga uummanni Libaanos ajjeefamee fi biyyoonni haleellaa irra ga'anitti qubsitoonni Israa'el gongumaa nageenyi akka ittiin dhagaamne akeekkachiisaniiru. Taajjabdoonni haasaa barreessaa olaanaa Hizbollaa gareen kun cimee dhaabbachuu akka itti fufu agarsiisa jedhu. Gama kaaniin milishaan Huutii Yaman USA akeekkachiise. Sayyid Abdulmaalik Al-Huutii yaaliin Ameerikaa waraana haaraa naannichatti kakaasuuf taasiftu akeekkachiisaniiru. Hoogganaan sochii Ansaarullaa Yaman Sayyid Abdulmaalik Al-Huutii USA'n haala amma Libaanosii fi Falastiin keessa jirutti fayyadamtee humnoota naannichaa gara waraana waliigalaatti harkistee dantaa Israa'el tajaajiluu isii himate. Hoogganaan sochii kanaa ibsa kennaniin akka ibsetti Waashingtan qaamolee fi humnoota adda addaa naannichaa waliin ta'uun waraana bal'aa fi hunda galeessa dantaa Israa'el tajaajilu irratti isaan bobbaasuuf dammaqinaan hojjetaa akka jirtu ibsaniiru. Gareen kun humnoonnii fi paartileen naannicha keessa jiran karaa kamiinuu dhiibbaa fi kaka'umsa Ameerikaanotaa jalatti
waraana waloo diinni Israa'el irratti fayyadamu irratti akka hin bobba'an cimsee gorsaa fi akeekkachiiseera. Dhimmoota yeroo ammaa Libaanoosii fi Falastiin keessatti mudataa jiranii fi tarkaanfiiwwan akka hin qabne Ameerikaan fudhataa jirtu ittisuuf jecha qindoominaa fi tumsa guutuu michoota isaanii waliin qaban irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Sochiin kun haala amma jiruun waraana haleellaa tasaa diinotaan raawwatamu kamiyyuu fudhachuu fi ofirraa deebisuuf qophii guutuu ta'uu beeksisaniiru. kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.